Fox Petit. No. Raju. Aduh. Aku makan boleh tidak lah. Aku makan ke? Aku Iyanga Ashamar Kapude, Kabajamtota, Jalatamtota, Hordoftoota, sagantaa kanarratti makkiin raachuu lammaffaa qabattee dhuftee jirti. Adurree jaalattus maqaa moggaaftee fi jirti dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtan kana raachuu jechuudhaan baaftee jirti. Kallattii adda addaatiin isin biraan gaa turre. Keessaayyuu dargaggoota biyyoota adda addaa keessa jiraachaa kallattiilee adda addaatiin raachuu jechuudhaan baaftee jirti. Adurrees amazing movie. Movie ajaa'ibaa dalagaa jirti shamarreen argaa jirtan. Kana qofaa miti qeerroo Oromoo keessa jiran Just they are greeting each other. Taalantii hojiilee adda addaa irratti bo'uudhaan ijaarsa adda addaa irratti hirmaachaa jiran isin biraan ga'uun keenyas ni yaadatama. Kana qofa osoo hin taane dandeettii kalaqa adda addaa warroota qaban biyyoota addunyaa kana keessaa barbaanne gabaa foddaa madda walaabutee isin biraan ga'uun keenya seenaalee addunyaati. Haaluma kanaan keessaa yoo qophiilee biyyoota adda addaa yaadota marii adda addaa adda addaa gama foddaa madda walaabutee isin biraan ga'ee jira. Marrigaa sagantaan kiyyaadhaa kan irratti fuulleffatu qophiin addaa keenyaadhaa immoo kan irratti fuulleffatu qophii keessumaati. Keessumaan keenyaadhaa kan eenyu kan jiru kallattiidhaan beeksisa kanaan booda walitti deebinaa fiitii gaarii ni jedhu. Keessumaan keenyaadhaa kan irratti fuulleffatu biyyoo biyya baqaa keessaayyuu biyya mirgi namoo maatii eegamni keessa jiraachuudhaan afoola aartii Oromoo keessaayyuu obbarruu Oromoo irratti fuulleffate seenaalee gaggaarii barreessuudhaan dargaggeessa hojii gaarii hojjechaa jiru tokkoon qabateessee jira. Marrigaa warroonni nu daawwachaa jirtan yaada keessan bifa yaadaatiin koomentiidhaan nu barreessuudhaan akkasumas immoo dargaggeessa keessumaa kiyyaadhaa barreessaa kitaaba seenaa adda addaa akkasumas gara peejilee adda addaatiin yaadota gaarii barreessuudhaan olaatii gola Oromiyaa geessuudhaan yaada gaarii arjooma seena qabeessa arjoomaa ture dargaggeessa tokkoon qabateessee daannan jira. Ani maqaa isaa ibsuun duratti isumarraa osoo barreen gaariidha kan jedhu yaada qaba waan taateef kallattiidhaan keessumaa kiyyaa gara istiidiyootiin galchee jira. Egaa akkuma argaa jirtan gara jijjiiramaa kanatti sagantaadhaaf kallattii keenya qophii keessumaa qabateessiniif yaada. Keessumaa kiyyaadhaa mootuu akkuma argaa jirtanitti istiidiyoo keessatti argamu. Egaa isaanirraa erga maqaa wal barreen boodatti kallattiidhaan yaadaa fi gaafii marii keenyatti deebina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga sagantaa tamsaasa kallattii madda walaabuu miidiyaa irratti nagaan dhuftanii sa'aatii keessa aarsaa gootanii yaadni keenya fudhatanii dhufuudhaan galatoomaa siin jedha. Duraan dursanii hordoftoota keenyaa fi keessan bulchaalee odeeffannoo irratti isin beekamtummaa waan qabdaniif hawaasa hedduus isin hordofu waan taateef nagaa gaafadhaatee akkasuma warroota isin hin beekneefis wal barnoota akkasuma irra deebisanii akkumaan akka wal bartan jechuun barbaada. Duraan dursee baga nagaan dhuftan. Waan qabdan pushora namichi akka carraa kaalis badaa waan ta'eef akka irratti eegaa waan qabdan hoba qabdan daqiiqaa takka qofannu hafe waan ta'eef toophii fuunee fiitiniin gammachuu jechuudha tokko injifannoo tokko toophira jechuudha miliyoona sadii jirti akka carraa yoo dhumara taayimiin irra daddafan akka carraa waan ta'eef waan qabdan bira dhaabbadha toophii haa fudhattu. Naanii koo welcome naanii koo kennaa xiqqoo wayii namoonni bakka adda addaatti makiidha kennaan immoo xiqqoo qabu harma koo dabalatee kanaaf tartiibaan kennaa sana uummata Oromoo fuulduratti kenniif jedhame tartiibaan jechuudha kennaa sana bakkaan gahaa abbaa amaanaas ilaalaa jiru kanaaf bakkaan egaa daawwattoota keenya kuba daawwachaa jirtan raachuu fi makkii Oromoodha yeroo ammaa kana wajjin taphachaa jiranii maqaa piroofaayilii walii jijjiirsuutiin sagantaan isaanii akkuma itti jira akkuma daawwachaa jirtan kanatti waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha waan hedduu nama ajaa'ibsiisu sooshaal miidiyaa dirree tiktookii kana immoo gonfatanii jiranii dhugaa dubbachuudhaaf lamaan isaaniitu akkuma argaa jirtan kana ijoollee Oromoo fi Oromiyaati dhugaa
dubbachuu akkuma argaa jirtan kana makkiin shaampiyoonii bara 2022 riikaardii shamarree cabsiteedha. Akkasuma raachuun immoo deeggaraa ishee keessaa tokko kan ta'ee fi akkasuma dhamaatii gurguddaa makkii wajjin yeroo ammaa kana gataa jiru keessaa isa tokkodha. Dargaggeessi kun Oromiyaa irraa akkuma argitan kanatti isheen ammoo biyyuma baqaa keessaa kallattiidhaan gama sooshaal miidiyaa dirree tiktookii kanaan namoota walitti dhiyeenya guddaa qabanii fi haala gaariidhaan ija ilmaan Oromoo biratti kireeditii guddaa kabalchiisaa jiran keessaa isaan tokkodha jechaadha. Kun kennaa jalqabaa makiidhaa kenname obboleettii keenya Sa'aadaa yookaan immoo Orokween biyya Ameerikaa Minisootaa irraa ergiteefi mee waan ta'e walumaan ofii keessatti akkasitti Koloti amanah ke berasi ke jira amas itu sih jira amas kan masih jira amas kopi lagi nak boleh sabar ini pun immo ala bagati hedu gamadi jirti makini lugar ini bocura bayi jalati malasi ala bamu kabra kadala obole tikena saada oki oro hojjatu akka danda'u deetti afaan keessaa bahetu kanaafi galatoomii siin jenna obboleettii keenya akkasumas kunillee kennaadhuma keetii obboleettii keenya mee waan ta'e walumaan bannee ilaallaa isiin dhabnee ollee jigan aayikooniin fidu toopii fudhatteetti kennaan obboleettiin kee ishee ergite Sa'aadaan yookiin Orokween lammaffaa kunoo obboleettii keenya biraan geenyee jirra sadaffaa ammas sunis kennaadha ummanni immoo akka addaa abbaan tokko bakka bu'aatii mormatti ka'aa fi kennaa ajaa'ibaati kaataa Oromiyaa fi Oromiyaa kan jedhu akkasitti biraatti ittiin dhaabatan osoo hin taane dandeettii hidhannoo sanii qabaachuu hidhannoo qawwee bilisummaa qawween qalama ta'uu mala beekumsa ta'uu mala qalamni qawwee hoogganaa qawweenis qalama hoogganuu danda'a kun immoo kan obboleettii keenya maskii mangee biyyarraa ergiteefidha afaan oromoo kanammoo roomina kunis kaartaa oromiyaati gift dan bolcha bakkatti galee deematu sana kuni kamaskiin argite uffata ifticha oromoo uffata booranaati akka tasaa naannoo keenya sun uftaa qaba hunda ni qaba akka malee qoosanii beektaa cooratu jira maskii kennaa lama wal duukaa kennaa fi inni kun immoo obboleessa isii mubaarii musammaarraa qophaa'ee fi kennaan kun hin qabu ani immoo naannoo obboleessi makii jahaan daangeffamte jechuudha ummanni odaadhaan akkasii baay'atu hojjechiisee fideefiin jira kennaan inni xumuraa immoo tokkoffaa jiraatanillee ammoo warra kenna kanatti dhiyaatu yookiin ammoo warra musliimaa qabama jechuudhaan lammaffaa kennaan kun kennaa jabeenya anaaf jechuudha ummanni Oromoo biyyoota adda addaa keessanii Saudi Arabiyaa akkasumas biyyoota Arabaa keessanii maan kennamu garuun immoo makii waan isin qaalii taateef kennaa ummanni Oromoo biyyoota Arabaa adda addaa irraa maallaqa walitti buusanii bara nanaa kennan keessaa tokko kanaaf injifannoo jirra manaaf yeroo kutaa jaha baradhu barsiisan barnoota hawaasaa yoo addunyaa kanarraa barnoonni bade hin dhufa waan naan jedheef yoo barnoonni hawaasaa yoo bade piroojeektii fi jaalota isaa osoo mata duree isaa jijjiirin addunyaa kanaa hin deebisa naan jedhe barsiisaan ani kutaa jahan na barsiise jechuudha barnoota hawaasaa semesteera yookiin semesteera booda barsiisuun jijjiiramaa deemanii angaruu keessaa kan sirriitti qabadhe barsiisaa barnoota hawaasaa na barsiise sanii fi barsiisaa kutaa tokko yeroo seenu na barsiisetu na cimse jechuudha hin beekan ijoolleen teenya ta yuunivarsiitii bahan ta kolleejjii bahan ta wajjin baran maal akka godhaa ture manneen barnootaa achitti akka ijaaramuuf
hamileen ani yeroo san kennaa namni isan farda irratti taa'e moo san makiinaa irratti taa'e sinuu bannee fiigaa dhaabbatee wanni suni ana ari'aa jira moo dheessaa jira moo Annamoo screen saver. akkanumaan fiiga waan jiru kana Maki screen saver. Inni kun kan screen saver. current issue kana waanuma amma irra jiru kana jechuudha waan yeroo kana qofa Hayyee. ari'aa Hayyi, waan sakkisaa garmaa amtoonni. qabeenya dhuunfaan argadhu duraan dunyaan guddaa wayina Indeen ishii 350. Maalidha? akka malatti dalaganii argatan see Aragaayis nu gatanii deeman ani firan qabu bakka. Bilisee qoqobaa taate. kanarraa maaltu na baasa yoo jedhu beekumsa Aragaayis malee kush akka godhaa nama lakkii. hin dandeenye tasumaayyuu Guutaa. natti mul'ata beekumsa yoo hin qabaanne Zuzuko, Zuzuko. Maal jechuun kan TikTokii siin jiran. Osoo mana barumsaa seenuu baadhee osoo yeroo mana barnootaa dhaqu sana Dhugaa rabbi screen saver jenna. No, ani akkas hin jenne. Anallee na godhattan je. Ani asiitu kana amma barreesseera kitaabilee walaloo hedduu barreesseera jechoota saayikoo jedhaniin kanallee baay'ee qaba. Egaa sagantaa keenyarraa irratti nagaadhaan tokko lama jechuudhaan jalqabna. Sagantaan tamsaas kallattii keenya keessaa yookaan irratti fuulleeffatu gama sooshaal miidiyaatiin ijoollee ga'umsa gaarii mul'isaa jiranii fi sooshaal miidiyaa akka gaariitti fayyadamuudhaan hawaasa isaanii biratti jaalalaa fi kabajaa horatan keessaa shamarree takkan qabadheessin dhiyaadhe. Egaa akkuma argaa jirtan kanatti sagantaan tamsaas kallattii keenyaa Championship bara 2022 November 26 2022 geggeeffame irratti shamarree seenaa guddaa dalagdee fi maqaa Oromoo fi Oromiyaas ol qabsiiftee warroota keessaayyuu masaanuu keenyataa wajjin wal dorgommii seena qabeessa geggeessitedha. Kan itti dhalattee onaa afran qalloo kan jiraachaa jirtu biyya Egypt keessa biyya kaaba Afrikaatti kan argamtuu fi dargaggoota hedduu gama sooshaal miidiyaatiin Oromoof arjoomte biyya Kaayiroo keessatti kan argamtudha. Magaalaa Kaayiroo keessatti kan argamtudha. Marigaa kunis ta'ee sun sagantaan tamsaas kallattii keenyaa har'an tanarratti makkii Oromoo maal fakkaata gama sooshaal miidiyaatiin deeggartoonni ishii kan jedhu irratti fuulleeffachuudhaan seenaa ishee immoo asiin dura qopheessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo gama sooshaal miidiyaatiin makkiin Oromoodha. Gama YouTube chaanaalii, gama Instagraamaa, gara Feesbuukaa fi imuutiin marsaalee odeeffannoo guutumatti kan koontirool goote yookaan immoo to'attee shamarree gameettidha. Dargaggeessa ishii bukkeetti argitan kana wajjin tapha gaggaarii taphachuudhaan namoota hedduu kan qalbii fudhatan dargaggoota gamiyyii dacheen Oromiyaa gumaachitee har'aan tana gama sooshaal miidiyaatiin ilmaan Oromoodhaa saba isaanii akka laalaniif kan dirqamsiise sagantaa addaa gara dirree tiktokiiti. Armaan dura diraamaa afaan saba alagaa kan ilaalaa ture shamarran keenya dargaggoonni keenya har'aan tana immoo jaalatanii osoo hin taane dirqiidhaan mana tiktokii makkii Oroo jalatti argamuudhaaf dirqamanii jiran. Isaan YouTube chaanaalii qabanis kallattiidhaan halkan waarii irriba dhabuudhaan viidiyoo ishee waraabachuudhaan kan hordofaa jiran manni haala akka hojjenna. Keessaayyuu akka bara 2022 dhiyeenya kanatti Dr. Asliin biyyuma kaaba Afrikaa keessatti shaampiyoonii bara 2022 ta'uu bira darbee seenaa addaa kan galmeeffate Dr. Asliidha. Asitti namoonni hedduun gara dirree tiktokiitti imalanii jiran. Namoonni kaleessa gama sooshaal miidiyaa feesbuukaan beekamtummaa gurguddaa qabanis dabalatee akkasuma isaan gama sooshaal miidiyaa yuutuub chaanaalii fi isaan biroo irratti beekamtummaa gurguddaa qabanis kallattiidhaan gara dirree tiktokiitti deebi'anii jiran. Kuni kanumaan osoo jiruu shamarreen gameettiin dargaggeettiin odaa afran qallootti dhalattee Oromummaaf sabboonummaadhaaf of kennitee gama sooshaal miidiyaatiin rakkoon Oromoo kallattii kamiin yoo jiraate kaabaan kibbaan bahaan dhiyaa fi jiddu galeessarraa sagalee ta'uudhaan seenaa guddaa kan qabdu shamarree makkii Oroodha. Makkii Oroo dhugaa dubbachuuf shamarree amantaan gandaan qeedhaan shamarree nama qooddoo osoo hin taane rakkoo falaasama kallattiilee adda addaatiin Oromoo caabsuudhaaf amantaadhaan
gandaan lagaan addaan nama qoodan mormuudhaan shamarree seenaa guddaa qabdudha. Shamarree bashaashaa umrii ijoollummaa isheetiin biyya baqaa keessa jiraatullee ijoollummaa isheetiin kabajaa safuu duudhaa saba guddichaa eeguudhaan shamarree seenaa guddaa qabdudha. Ragaa yookaan barbaachisu taate waldorgommii Nooveembar 26 bara 2022 geggeeffame irratti warroota ishii daawwachaa turan lakkoofsaan yoo xinnaatti 63 gaya. Kun immoo riikaardii seenaa addaa dirree sooshaal miidiyaa keessatti biyyoota gaanfa Afrikaatiifis fakkeenya guddaa kan ta'e sagantaa addaa ture. Makkii Oroo maaf akkasi daawwatamte kan jedhu immoo gadi fageenyaan qorannoo godhu kan nama gaafatudha. Ammaaf immoo iccitiin jiru kanadha. Iccitiin isheen qabdu tokkollee kan jiru yoo jiraate Makkii Oroo kaleessa gaafa Oromoo fi Oromiyaa keessa rakkooleen gurguddaa dhufaa turetti shamarree sagalee ta'aa turtee fi dargaggoota Oromoof qeerroo Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin miidhamaniifis lallaba dabarsaa turte. Keessaayyuu rakkoolee Oromiyaa keessa kibba bahaa Oromiyaa fi lixa Oromiyaa Wallagga irratti rakkoo kallattii adda addaatiin deddeebi'aa mul'ataa ture irratti shamarree adda durummaan seenaa gaarii lafaa qabdudha. Kanaaf Oromoon manguddoon haawwanni qeerroo fi qarreen Oromiyaadhaa kan sooshaal miidiyaa fayyadaman kallattiilee adda addaatiin Makkii Oroo hordofuudhaaf dirqaman. Yuutubaroonni Oromoos gara dirree tiktookii dhaquudhaan viidiyoo ishii furachuudhaan haalota adda addaatiin miidhagsanii istiidiyoo isaaniitti galchuuf dirqamanii jiran. Jaalatanii osoo hin taane dirqamaan fedhii uummanni Oromoo isheef qabu arguurraa kallattiilee adda addaatiin halkan waarii isii jala buluudhaan sagantaa ishee hordofuudhaan viidiyoo ishii wal harkaa fuudhuudhaan har'an tanatti mana YouTube chaanaalii ijoollee Oromoos ta'e warroota diinaa keessatti illee viidiyoon Makkiidhaa wal harkaa fuudhamee ajandaa guddaa tibba kanaa ta'e daddarbee jira. Makkiittuun tala jabduudha. Makkiittuun tala sabaati. Makkiittu quuqamtuu sabaati. Raachuun dargaggeessi bukkeetti argitan kun dargaggeessa taphachuudhaan dargaggeessa haala gaariidhaan nama ajaa'ibsiisudha. Oromiyaa biyya abbaa isaa keessaa sagantaalee adda addaa kan dabarsaa ture har'as dabarsaa jiru raachuun walitti dhufeenyi inni shamarree Makkii Oroo wajjin qabu hawaasa Oromoo addunyaa jiru kan dinqisiifachiisedha. Dargaggeessi kun dhuguma akka argaartan dargaggeessa hedduu nama ajaa'ibsiisu ijoollee lafaa dhufaa jirtudha. Raachuun akkuma argitan kana bishaan dhuguudhaan yeroo hedduu irra deddeebi'ee haara galfachuudhaan Makkii afaan goisuuf yaalullee garuu nan gammaatti Makkiin bishaan tokkollee afaan ittiin qabanne. Makkiin shamarree gameetti shamarree cimtuu wantoota isii goisu keessaa tokko naamusa qabaachuu naamusa qofa osoo hin taane yaada gaarii burqisiisuudhaan shamarree seenaa gaarii qabdudha. Raachuus michooma gurguddaa kan wajjin qabanii fi hiriyyaa Oromummaati. Iyyangaa daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan sagantaa keenyaarraa keessaa yoo ilmaan Oromoo idil addunyaa Makkii Oroo irraa ta'e Raachuu irraa isaan biroo sabboontota qaqqaalii kan qe'ee Oromoo kamiyyuu hin tuqne kan Oromoo gandaan lagaan addaan hin qoonne amantaan waliin qoonne irraa maal barattan? Irraa maal barannaan gaaffii keenyadha. Makkii Oroo shamarree gameetti shamarree kabajaa qabdu shamarree seenaa addaa dalagdee gama sooshaal miidiyaatiin ilaalchota dhiphinaa adda addaa jiran cabsuudhaan uummata Oromoofis waan gaarii dalagdeedha. Makkii Oroottiin isin deebisaa turtii gaarii. Asirratti Kadiroo barreessaa Kadir asirratti yaadan sirraa qabaa keessaayyuu yaada kee gaafii ansi gaafadde kallattiidhaan naa deebisteerta yaada guddaa irraa hubadheen jira. Meegaa dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaa sagantaa kanarratti haala kanaan yaada hedduu sirraa hubadde keessaayyuu waa'ee ustaazi keenya sheeka guddaa Dooktor Ishee Abdul Shakuuris yaada isaanii kaartee jirta. Gahee isaan Oromoo keessatti qabsoo Oromoo artii Oromoo keessaayyuu waa'ee afaan Oromoo qubee afaan Oromoo kanarratti yaada hedduu kenniteerta waan Oromoon quba hin qabne asumaan quba haa qabaatanii. Meegaa gaafii jalqabaattiin deebina imala biyya keessaa xumurree amman tana imala jireenya baqattummaa umrii ijoollummaa keetiitiin seente keessaayyuu wanti nama ajaa'ibsiisu barumsa biyya keetii osoo hin xumuriin gara biyya baqaatti seentee jirta.
كان أول قبته قافي جل قبا كسيتي جرا أكبرو كانت كان رفو دندس والما قالت إني تفكيني سيفتي أكفكيني أتنام تقول إيرو دندس أتري كتابي بربادي نكتة أكبرو بريستاني كتاب متنسني باسومو مو بريسو رد بريسو مت أكبرو ما بريسو كنا كيس إملا أكبرو وبريسو يجارا كتابة ساتاتو وللو ساتاتو يدلو ساتاتو وانت بريسو كنا فكيني وانت سيتا يو كتابة سيتاتي كتاب إنيو تفكيني سيتا يو نمك آمان تاوستاتي إنيو تفكيني سيتا مياسرتي أفولا واسي چادو بطي جرتا بريستو تكيساو إنيو فكيني سيتا